Dhalataa Oromoo obbo Jamaal Ibrahim Muhammad bulchiinsa Somaliland keessatti ganna 13 hidhamee jiru maatii isatti iyyate. Obbo Ibrahim lubbuu namaa badeen kan himatame yeroo ta'u murtii du'aa turratti dabre. Lubbuun namaa harka isatti baddees itti yaadee osoo hin taane tasa waan tahuudha kan dubbatan. Akka seera Somalilanditti ammoo namni lubbuu namaa galaafatee du'aan adabama. Garuu maatiin firri jalaa ajjeefame gumaan barbaada yoo jee carraan namni nama ajjeese sun qabu gumaa gaafatame baasuu qofa. Kun tahuu baannan murtiin du'aa dabre guyyaa isaa eeggatee hujirra oola. Obbo Jamaal Ibrahimis amma carraa tokko qofa qabu. Innis maatiin isaa dirmatee fi gumaa baasuu irratti isaa cinaa yoo dhaabbatan lubbuun mana hidhaa hama Somaliland keessaa gad lakkifamuu danda'a. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay ganda Usmaan naannoo madrasaa jedhamutti kan dhalatan obbo Jamaal maatiin isaa akka dirmatuuf iyyatee jira. Akka sababattis namni ajjeefame sun intala Oromoo takka hojii hojjettee fi gatii dadhabbii isii kennuufii dide. Dabrees reebicha hamaa irratti raawwatu battala argetti jidduu seene obbo Jamaal. Akka tasaa ammoo yeroo harkaan warri kutaa turanitti namni sun lubbuun dabarte. Duraan magaalaa Mandheeree keessatti hidhamanii kan turan obbo Jamaal Ibrahim yeroo ammaa garuu gara mana hidhaa guddicha magaalaa Hargeessatti dabarfamee jira. Addatti obboleeyyan isaa du'aa fi jireenya isaanii quban qabne Umar Ibrahim, Saifuddin Ibrahimii fi Muluka Ibrahimiin yoo jiraattan na dhaqqabaa naaf dirmadhaa jechuun iyyatee jira. Ganna 13 guutuu lubbuu namaa beekaan ajjeesiniin dukkana keessatti bara lakkaawwadheetiin jira kan jedhu obbo Jamaal amma garuu haalliin keessa jiru hammaataa jira jee. Carraan lubbuudhaan mana hidhaa hama Hargeessaa keessaa bahuuf qabu dhiphaa ta'us garuu maatiin koo osoo ijaan nan argin du'aan na adaban yoo ta'e sheenan ana lubbuun dabre caalaa maatii kiyyarraa hin bahu jechuunis iyyatee jira. Dhiibbaa siyaasaa hammaatiin biyyarraa baqatee turuu kan ibsu obbo Jamaal Ibrahim jireenya baqaa keessatti waan anin yaadintu na mudatee jee. Kanaaf maatiin koo dhaamsa kana dhagayeessan akka naaf dirmattan jechuun dhaamsa dabarfatee jira. Nutis maatiin obbo Jamaal Ibrahim Muhammad godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti argamu dhaamsa kana dhageessan lakkoo isaa bilbila duwwaa 25 26 34 duwwaa 1 55 92 kanaan nama itti dhiheenyan dhimma isaa hordofu qunnamuun akka dirmattaniif dhaamsa dabarsina.